Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan baga nagayaa walitti deebine an Abdullah Siraj. Oromoo dhiifama guddaa isin gaafadha barmoota irraa turuu kiyyaaf. Sababni ani barmoota irraa tureef artistii Oromoo jabaa Hacaaluu Hundeessaa hayyoota takkaahu ammootiyyuu hooggantoota Oromoo kanneen akka Baqqalaa Garbaa, Johar Muhammad, Hamza Boorana, Shamsuddin Taha, Shuggut Galataa, Abdii Raggaasaa fi akkasuma hayyootan Oromoo kanneen ani maqaa hin dhahin hedduun isaanii mana hidhaatitti hugguramanii qabsoo Oromootiif jecha mana hidhaatitti rakkataa isaanan jiran sun hundi isaaniitiyyuu kan dabrees ta'e kan amma hundi isaaniitiyyuu dararamaa kan jiran hamilee kan koo sirritti baay'ee waan na tuqeef barmoota an isinii dabarsaa ture irraa na uggure. Haa ta'u qabsoo irras turre. Qabsoon nuti irra turre qeerroon biyya ambaa, qarreen biyya ambaa, hayyoonni gugurdaan biyya ambaatti hafan, manguddoonni gugurdoon, haawwonni gugurdoon akkasuma kanneen gargaarsa qabsoo Oromoo takkaahu ammoo tin'oo qabsoo Oromoo ta'an hundi isaaniitiyyuu as keessatti hammatamanii kanneen jiran hundi isaaniitiyyuu galata qabanii jechuudha Oromoodhaaf. Nutis qarreen as keessa jirru, qeerroon as keessa jirru, akkasuma manguddoo fi haawwan as keessa jiran biyya ambaa kan jiran jechuu barbaadeeti qabsoo irra turre. Qabsoon nuti irra turre hiriira biyya ambaatti godhaa turre, hiriira Awurooppaatti godhamaa ture, Ameerikaatti godhamaa ture, dachii Eeshiyaatti godhamaa ture, dachii hunda isaatiiyyuu jechuudha. Hiriirri godhamaa ture hundi isaatiiyyuu qabsoo irra ture jechuudha. Kanaaf anis akka nama tokkootitti qabsoo qeerroon, qarreen, manguddoon, haawwonnii fi akkasuma hundi isaaniitiyyuu irratti hirmaatan irratti hirmaadhee viidiyoo hedduu isinii walaabee gad isinii dhiisaa ture. Akka fakkeenyaatitti biyya ani keessa jiraadhu England takkaahu Britain takkaahu ammootiyyuu biyya Ingiliz jedhamtu tana keessatti hiriira marsaa torbaa ol goone. Hiriira marsaa torba goone jechuudha. Basically marsaa torba gooneetiniin jirra kana hunda isaati irrattuu hirmaadhee akka hooggantootaatittis hooggantoota hiriiraa wajjiinis akkasuma warroota qabsoo kana hunda isaa godhan wajjiin hirmaannee kana hunda isaatiyyuu hojjataa turree jechuudha. Kanaaf barmoota isinii kennu irraa bade. Ammaaf haalli irra jiru boorahaas ta'u, jabaataas ta'u, nuttis ulfaatu, duumessi guddaan hammaataan nurras jiraatu, surrii keenya nu hidhuu hin dandeenye, onnee teenya nu hidhuu hin dandeenye, ammaaf kana qabadheetiniin isiniif gadi bahe. Dhiifama isin gaafadhee jira turuu kiyyaaf qabsoo irras akka turre isinitti himee jira. Kunis qabsoodha jedheetiniin itti deebi'e. Tokko afaan Oromoo biyya keessatti uggurame. Aadaan Oromoo biyya keessatti ugguramte. Seenaan Oromoo biyya keessatti ugguramaa jirti. Biyya alaatitti ammoo hanga danda'ametti Oromoonni biyya ambaa jiran biyya ambaa keessatti hin hafne. Biyya ambaa keessatti uf hin daganne eenyummaa ufii, Oromummaa ufii, biyya ufii Oromiyaa eenyummaa ufii irran deebi'ee isiniin jedha Oromoo ta'uu isaanii eenyuufuu ibsanii jiran. Alagaafis ta'ee jallaa kenna kan nu keessa jiruufis agarsiisanii jiranii jechuudha. Oromoota biyya ambaa jiran nin galateeffadha. Humna kiyyaa olittiin galateeffadha. Oromoo isin kabaja isin jaaladha. Nuti har'an tana hidhaa keessa jirra. Kun anaaf mallattoo hidhaati. Hooggantoonni Oromoodha kan hidhamanii jiran hidhaa kanaan uffata kanaan hidhamaniitiin qilintoo keessatti dararamaa jiran. Hidhaan isaaniin hin malle, kabajaatu isaaniin male. Haa ta'uu hidhamaniitiin hidhaa jiran, qabsoo irra jiran. Achitti hidhaman malee qabsoo irra jiran. Dubbiitu naan deeme ammaaf barmoota kiyya kan har'a qabadhee isinii dhiyaadhe kanattiin isiniin deema. Yeroo itti aanutti barmoonni an isiniif qopheesseetiniin dhiyaadhu seerluga afaan Oromooti. Kan har'aa
hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Hin bade isin harkaa hin fagaadhe. Biyyi nuti keessa jirru kunis COVID-19 takkaahu ammootiyyuu dhukkuba amma dhufe kana corona virus isa jedhamu kanaan baay'ee tokko rakkataa jirti, baay'ee tokko hoggo'amaa jirti jechuudha. Inni kunis baay'ee tokko biyyattiidhaaf crash godhee jira jechuudha. Crash down godhee jira ekonomii isaanii jechuudha. So dubbiin baay'inaan deemteetiin hin jirti. Amman kanatti tasgabbii hin qabu. Sababiin ani tasgabbii itti dhabeef biyyi teenna Oromiyaan yeroo sadii irra isinii deebi'ee jedhe diina harkatti ugguramteetiin hin jirti. Jallaa keennatu diina afaan kaahee biyya teenna Oromiyaa. Tahullee hayyoonni qaroon beeytonni Oromiyaan dhalte diinaan wal qabdee hanga ammaatitti jirti jechuudha. Isaaniif nuti wanti nurraa barbaachisu diyaaspooraan biyya ambaa jirru deeggarsa isaanii godhuu, du'aa'ii isaanii godhuu hanga danda'ameen leencalloo takkaahu ammootiyyuu diinagdee nurraa barbaachisuun duuba dhaabbachuutuyyuu nurraa eegamaa jechuudha. Kana malees hanga danda'ametti, bakka danda'ametti, karaa danda'ametti, iddoo danda'ametti, yeroo danda'amettii fi ulaagaa ittiin danda'ameen qabsoo Oromoodhaa ittisuun barbaachisaadha. Qabsoo Oromoodhaa tin'isuun barbaachisaadha. Diina Oromoo, diina Oromiyaa, diina Oromummaa difeensi ofirraa godhuun takkaahu ammoo ofirraa dhorguun barbaachisaadha jechuudha. Heega kana isin yaadachiisee barmoota har'a isiniif qopheessetti isin dabarsa. Innis hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Mee kallattimaan gama barmootaatitti isin haa dabarsu. Hiikkaa jechoota afaan Oromoo jedha. Asii kanatti hiikkaa jechoota afaan Oromoo jedha. Hiikkaa jechoota afaan Oromooti. So the vocabulary of Oromo language. So har'a kan irraa eegallu kanaan dura qubee alphabetical A and B baranneetiniin turre jechuudha. Hiikkaa jechoota isaa har'a kan barannu alphabetical C illee eegalleetiniin turre jechuudha. Basically har'a kan barannu alphabetical C, the place where we itti dhaabne irratti eegallaa jechuudha. So kuni cala'uu maal jechuudha? Hiikkaan cala'uudha. Akka galumsa afaan Oromootitti kunillee vocabulary is here and there is the vocabulary of Oromo language, like the meaning of this one you can find over here. Yoo hiikkaa kanaa kan beektu ta'e kanaafi kunis akka tokkotti hiikamaa jechuudha. Cala'uu jechuun fagaatanii baduu yookaan ammootiyyuu fagaatanii deemuu, karaa dheeraa deemuu, baduu. Osoma fakkeenyaaf hamma nama tokko iddoo tokkotti osoo waliin taa'aa jirtan sibiraa deemee fagaatee yoo kan jedhu ta'e arguu yoo dadhabde lallabdee yoo dhagahuu dadhabe namni suni cala'ee jetta. Fagaatee deeme jettaa jechuudha. Kan itti aanu calii. Calii jechuun maal jechuudha? Calii jechuun mi'a jirbii itti fooyan. Calii. Caliin kun mi'a jirbii itti fooyanii jechuudha. Calii jechuun mi'a jirbii itti fooyan. Akka addunyaa kanatti addunyaan kamiyyuu biyyi kamiinuu jechuudha. Biyyummaan kamiinuu calii kana ni qaba. Calii jechuun jirbii. Odoo teknooloojiin hin dhufin biyyi kamiinuu calii kanatti fayyadamee jirbii hodhee biddilibsiis godhataa ka'ee wannaa uffata halkanii ka ittiin rafan kana. Uffata halkanii ka ittiin rafan shurraaba wanneen garagaraa godhatee calii kanaan fayyadamaa jechuudha. So mi'a jirbii itti fooyanii jechuudha. Okay? Calii jechuun kanaa jechuudha. Inni kan biraa cal jechuu. Cal jechuu jechuun dubbii dhaabuu. Osoo dubbatan dubbii dhiisuu jidduudhaan jechuudha. Osoo dubbataa jiranii dubbii jidduutti dhaabuun cal jechuu jechuudha. Okay, kana fakkaataa jechuudha cal jechuun. Kan biraa ammootiyyuu callaa. Callaa jechuun
akka afaan Oromootti waan qulqullaa'e wanta girdii hin qabne fakkeenyaaf amma akka warra qotee bultoota warri qotee buleetiin qotee bulaan jechuudha yeroo midhaan tumee takkaahuu ayyidee jedhe midhaan callaa baasaa midhaan giddaada hin qabne midhaan sandaaboo hin qabne kanniin yeroo baasu callaa yookaan ammoo tiyyuu waan qulqullaa'ee jechuudha. I think you can see over here that a 6 number 6 of as-tee kanarratti agartaa it means it has more than 6 meaning qaba jechuudha. So callaa kana jechuun it has more than 6 meaning qaba jechuudha. Kan biraa ammoo tiyyuu callee jechuun maal jechuudha? Mormarratti in hidhatanii eessatti argee yoo calleen hin qabaayyuu I think yeah kiisaa hin qaba. Here kun jechuun callee jedhama akka afaan Oromootitti the meaning of this one in Oromo language callee kun callee jedhama jechuudha. Tasbeelleen jedhama tasbih jedhama Arabiidhaan tasbihalleen jedhama Arabiin natti fakkaate so callee kana calleen kun maal jedhama gara biraatiin jifaara yookaan mi'a mormatti naqatan. Kana mormatti yoo gadi kaawwatteetiin hin jette jifaara takkaahu ammootiyyuu mi'a mormatti kaayatanii jechuudha. This is called callee by Oromo language. Okay, kun callee jedhama jechuudha. Okay, so inni kan biraa camada. Callee kana asumaan bira dabarra camada. Camada jechuun walitti hidha. Walitti qaba. Fakkeenyaaf qotee bulaan sangoolee gosa lama walitti camada. Takkaahu walitti hidhaa jechuudha. Harqootaadhaan yookaan ammoo tiyyuu wannaadhaan walitti qabanii walitti camadan takkaahu walitti hidhanii jechuudha. Gaafa kana walitti hidha. Camada walitti hidha jechuudha. So inni kan biraa ammoo tiyyuu canaa. Akka namni yeroo tokko nama arrabsa arraba kun akkana nama hadocha it's kind of rude haa ta'u ammoo tiyyuu something like it's like for example amma kun canaa wayita jedhu aannan itite canaa milk which like kind of expired milk akka expired milk ta'e fakkeenyaaf amma aanan kan guyyaa 19 hanga 20 qofa yoo tahe 19 hanga 20 qofa yoo tahe just need 21 or 22 and continuous yoo kan ta'u ta'e kanaan maal jedhama jechuudha canaa aanan ititee jedhama jechuudha canaa jedhama jechuudha. So this is the kind of wanta yeroon irra dabre aananiif jedhama. Okay, it's not for any other thing, just only for milk. Canaa jechuun aannan itite. Takkaahu ammoo tiyyuu aannan ititeetiin cane jedhama jechuudha. So kana heega kanaan wanna jennee kan biraa ammoo tiyyuu jechuudha. The last one is this one. Canoo namoonni tokko yeroo namatti dallaneetiin hiriyaa isaas tahee obboleessis tahee nama biraa kan isa dallanse takkaahu ammoo tiyyuu kan isa aarse yoo arrabsee wanta tokko canoo yoo jedheen you think like wanta akkamitti akka laaltu ani hin beeku garuu canoo jechuun kind of bad rude wanta fokkataadha. Canoo jetteetiin nama arrabsuu fi canaa jettee nama arrabsuulleen sirraa hin eeggamu maaliifi wanta fokkataadha jechuudha. Canoo yoo jedhanii gosa qamalee kan garmalee fokkattu. It's not kind of champazii or not kind of akka gosa jaldeessaatii miti
qamalee sirrii malee fokkattuu wahiittitu iyyuu jira. Qamaleen hin bareetti. Qamaleen hin bareetti. Akka naannoo keenyaatti qamaleen baay'ee bareetti hin beeka. So qamalee wahiitu iyyuu jira. So ugly. Baay'ee fokkattuu qamaleen suni. Maqaan qamaleen suni maal jedhamti? Canoo jedhamti jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha. Yeroo itti aanu barmoonni ani qabadhee isiniif dhiyaadhu seerluga afaan Oromooti. Seerluga afaan Oromoo qabadhee isinii dhiyaadha. Oromoo inni kuni afaan Oromooti. Afaan keeti. Afaan kiyya. Afaan Oromooti. Afaan keetiin booni. Afaan namaatiin hin boonin. Afaan namaatiin hin boonin. Maaliif abbaa qaba? Afaan namaatiin hin boonin. Afaan namaa abbaa qaba. Okay? Afaan kan kee Oromoodha. Afaan kan kee guddisi. Afaan kan keetiin booni. Afaan kan kee beeksisi. Afaan kan kee agarsiisi. Afaan kan kee jiruu keeti. Jiruu dhaloota keetiiti. Jiruu dhaloota itti aanuuti. So kun afaan keenna. Afaan keenna waliin guddifna. Afaan keenna waliin hundee itti goona. Waliin jabeessina. Kanaaf afaan keenna afaan Oromoodhaa haa guddifnu. Barmoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan naa jiraadhaa. Oromoo subscribe godhaa. Share godhaa. Nama biraa akka qaqqabuuf. Likes godhaa. Akka wanti ani yeroo itti aanu isiniif qopheesse isin qaqqabuuf. Commentis naaf kennaa. Dogongora kiyya natti himaa. Barmoota biraa gosa biraatiin akkan isiniif qopheessu yoo barbaaddan wanta an isiniif qopheessu takkaahuu gosa kana nuuf qopheessi jedhaatiniin gorsa keessan naaf kennaa. Wanta beeku, wanta danda'u isiniif qopheessa. Wanta hin dandeenye qo'adhee irra deddeebi'ee hubadhee kan hin beekne baradhee kan beeku isiniif qopheessa. Nagayaan naa jiraadhaa. Barmoota biraatiin yeroo gabaabduutti walitti deebina. I'll see you soon. Bye.